Akkam jirtan ummanni magaalaa Awwadaay baga gammaddan baga gammanne baga guyyaa har'aa kanaan Rabbi waliin nu gahe hunda dura galanni ka Rabbii guddaati itti aansuudhaan warra sagantaa tana bifa miidhagaa kanaan akka qophooytu godhe galata guddaa kennuufii qaba. Kabajamoo Pireezidantii mana maree dhimma Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Jamaal Muusaa Jiloo, kabajamoo Sheek Umar Usmaa'il dura bu'aa mana marii dhimma Islaamaa magaalaa Awwadaay, kabajamoo Sheek Amiin Ibroo Amiira Da'waa Majliisa Federaala Itoophiyaa fi walitti qabaa Shari'aa Boordii Baankii Raammis, kabajamoo kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Ifraah Waziir, kabajamoo obbo Ahmad Naasir bulchaa magaalaa Awwadaay, kabajamtoota dura bu'oota waajjira mootummaa, kabajamoo obbo Abdul Jawaad Muhammad walitti qabaa boordii baankii Raammis, kabajamtoota ulamaa'ota keenya, abbootii gadaa, abbootii keenya, haawwota keenya, maamiloota keenya, abbootii aksiyoona baankii Raammis, jaalatamtoota ummata magaalaa jaalatamtuu Awwadaay. Guyyaa guddaa kana, guyyaa jaalatamaa kana, ummata jaalatamaa kana jidduu dhaabbadhee baankii Raammis bakka bu'ee yoo dubbadhu gammachuu hongaa hin qabne takkatu natti dhagahama. Isin dura dhaabbadhee dubbachuun anaaf kabajaa guddaadha. Baankiin Raammis baankii halaala tan taate tan hawwii guddoodhaan eeggamaa turte guyyaa kana geessee arguu keessaniif deebi'ee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Isinis baankii teessan baankii Raammis nu waliin eebbisuuf bifa miidhagaa kanaan nu waliin dhaabbachuu keessaniif galata guddaan isiniif qaba. Ummanni lakkoofsi hangana gahu kun ummanni magaalaa Awwadaay fi kanaannoo isii ganamarraa eegalee yaamicha keenya kabajuudhaan akkanatti walitti argamuun isaa anaaf hiikaa guddaa qaba. Inni duraa hangam ummanni keenya bal'aan kun baankii Raammisiif fedhii fi jaalala akka qabu agarsiisa. Kan lammadaa baankiin Raammis hangam ummata bal'aa biratti fudhatama akka argatte agarsiisa. Inni sadaffaa hawaasni keenya hangam amaanaa guddoo akka nutti kenne agarsiisa. Baankiin Raammis ummataaf ummataan jaaramtee dhaabbatte. Hawaasa sababa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa dhabuudhaan diinagdeedhaan miidhamaa tureef qophooyte. Waan kana ta'eef bulchiinsi magaalaa Awwadaay fi ummanni magaalaa Awwadaay baankii tana waliin haa guddifnu isiniin jechuun barbaada. Hedduu galatoomaa.